jaartii wanni waraa barbaaddu uffata osoo hin ta'in huccuu miicoo osoo hin ta'in hirribaaf laa ilmoo akka jirtu wanni jira. Sani malee wanni jira huccuu naa miicuu nyaata anaa gootuutu jira dhalaa kun irteef mana isaaniitti nyaata gurguraan lama naan jettu. Hanjii keenya maal gaa? Kanaafuu dongoraan isiin siin jette amma dongoru dhaabummaa miti galtanii dongortanii na bira dongortanii dongoraan na bira kun ta'u na geeffadhu dongoraan miti amma dongoru gaa fanjii keenya laal dongoraan jecha fuula namaa duratti osoo hin taane ni jiraami amma takka duratti gaa ifaadhaan bisitanii osoo hin dongorre miti laalachaa amma biri amma waa'ee dongoraa mee maal beekaa dongoraa sirri dongoreetti ana gorsita mee beekaa balee sirri dongorti sirri dongorti Tiro kejaaniiti magaalaa sana nuyi guutuu magaalaan guutuun ayyuuni tu cifraa jiran. Sittoo kejaani ayyuuta gurguddaa. As dhiyaadduu siin jee. As dhiyaaddee siin jira. Santal nama tuffatta. As dhiyaadduu haa. मैं थवरना तो वांदा या अब्दुल्ला इंदगे होय दगेसी माल तो आ रहा पिशिंगा का नगर का पिशिंगा का नगर था मी नगर पिशिंगा को नंगम तकला ला 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 अकन ला ला थवरा खाना जाबनु ता देवा ayru nadi ismi ayru baran kasan khana di beni beta rubni barana malik tidiyo रोहनी बरोना गाँव उन्होंने कहता है मैं हालनी बधे जिराओ हाली उम्मत खन्या ती बधा जिराओ ना है इस गाँव में जोड़ले सर रोमी ने सर रोबा बोले जोड़ले ज़माना खैरिंग कम ने बोले ओ हम पे इन्हें गुद्दा बधी जिरा जोड़ले बधी जिरा बर अब्बा मना जो हो तो हाँ पर लफ्ती तुम हंगर अब्बिन तक आता हारू अब तुम मान तुम बहुत बात थी मो वहाँ नद्दा दा मुझे नहीं बेच तारा हाँ barana bar soman bar duran jechu somana kaisa bar ashita nyaanna bar naatti bo somana ashita fura duran gaba kanya san bar jechu bar zaman kun deeme bar dubbi magaalana waan jirtu wada geesi baadiyaa qofaanti maan janne beeda jaarte dijje khawara gadde khawara gal tigal kaninga wada ita magala namni kulla magala seena nyette maal taani tiktok itu maal janinga Galure magara seperti apa sih jibar? Itu kerjanya ti kulla yang magara. Dalam kulla di mana magara? Magara tu TikTok aja kulla yang. Berapa sih jenis? Dalam magara ke kulla di mana? Ajab. TikTok kerjanya ti? Magara itu nanti gutu magara gutu ayuni itu cipra aja. TikTok kerjanya ayu tu berbeda. Perintara Mama Sufyan kata agama sih sangka. Nimbia. Intel tu sun. Jatuh. Sudi jirti yani mbey tuwa sudi te turte me sudi kote intala mi biya gaf je isin hay gafan tu jolera ta nuro guddo ta kambe to gawa giti gawa magara ite rufte akkana mashhuro zita ya tingar afansi mu jida intal ti sunjatchu amma bar gafan ti amata torbasan isin waga kuda sadde kuda marjan isin umrin sida iya gafan amma sudi jirti yani ilma sida ka ati Abdullah makuma kaititi ko Abdullah isida ta kombe to ka intala amata enyu intala amata di khafude sanka gurbasi tibar nimbiya ko manga ba isino haya amman tan sudi sani Facebook rabbati kono Facebook ya no jan akana jit mi intala ilmi isida asi jechu intala ilmi isida asi ilman dadale fusifachu go jurudu Facebook rabbi akka daa'imaatti dhagee haweensiima jechu ooru amma magaalaa guddoo adaree tanatti isisqaa jaanii rooba bahaniiti dhabanii isisqaa bahanii dhabanii soomana jiran jechu asitti dhabu jiranii wandeetti asitti nuti kasi isisqaa bahaniiti taraa meeqa dhabne jechu taraa meeqa rooba dhabne taraa meeqa guddaan keenya dallaw jaleejja abbaa ilmaanii dallaw jaleejja dallee ana haasuqa abbaa ilmaanii tumi ala dhalaa barbaada berantatnya abar bonni ya rabbi no qabeeti simu haram akasha deeti halal qaaliyo akas seera abbaan intara sa jiboota afur shan male jingan akas
magaalaa kuma kuma dibbajaani kuma dibban jittu Dakar kenen beeyni shakas gabbara qala tiba gurbaa keenya isaa fuudha gaa kuno tana harka nu waan nyaannu mana dhabne kuno roomee gartan jedhamu dhabame eenyu jidee fuudha namni godaan na ka'e dhume nadhoonis bakka warra hin kanu dide alumatti yetteedi bar wanni rooba simi qabe kana ijabana godheeti hoo achi baataame achi beedi eeyru tanas beeyta armaan dhufe arraan tanaa si dhufe naan jimaatin qabu beeyta arra sumberti ijabana godheeti bakka ni taate meeni kaati achi raga me hojjaa azirte shaf goota shabin godhame naage inturu haruma tokko foqqaase taate abo jaartiin isa humta koo godhatti dubbii baraati kan biyya kam taateessa akkam ta'an obboleessa mas dhiyaadhu asitti way dubbi maaltu maaliin dhufee bishaan darbita maal argite nyaata fiddee bishaan maa darbita as dhiyaadhu siin jee as dhiyaadee jira santal nama tuffatta as dhiyaadhu haa dhiyaadee bishaan jira arjee baanaa kenna way dubbii bara ni wanti bishaan si darbisiisee maal bishaan darbu kan sabbareessa dubbii waan fakkaatu dubbii waliin qaama dubbii garuu torbaan kan ammoo fuulli kan kee gaarii natti hin fakkaatu ibsirree siime dhagee wanti ati fuula koo daddarbitee anjimaana keessan dabarsiin santalate kan godhatee konko saatan aan fidee siin jee kan qonni koo buusi fida hamaa hadi kaddu nyaanna hin nyaadhu obboleessa maa nyaadhu hin nyaadhu hin nyaadhu ya Allah nyaanni kan kee akkuma maasii qaba ajaa'iba ijoo yaaboo barana way dubbi way dubbi way dubbi way dubbi way dubbi ya kuftee jira ajaa'iba qabdaati ajaa'ibni kaakkan ya ajaa'ibni kaakkan qoonqoo soogidda nyaatu siin jaambo ya soogidda nyaatu maammadoon siin jaambo moomana akhimaati si ajajambo hay intal bar anaa mitiitii beeladaanu soogiddaan malee bar bishaan hin dhuydu qoonqoo nyaatu hin beeytu hangana dhiigaanta malee tukeetitti qoonqoo bar anaa miti horiinu soogiddaan malee nyaatu maali qoonqoo bishooytu hoo hojii kee bareechi hojii bareedduu yoo hojjette qoonqollee bareedduu nyaatta intala nan soogiddaan facaasa hojiin tiyya qonnaan bulaadha hay ganama kayeetiin qotu jira ganama kayeetiin niin bobba niin hakaaba niin qota niin dongora hojii uummata keessaniitiin kan roobni dhaabbati anaan rooba dhaabe ummanni keenya maal ta'e rooba dhaaba ummanni keenya maal ta'eeti guddaan keessan ala jecha xiqqaan keessan ala jecha jalloo nama ala jecha badii osoo beeytu rooba samii qaban qaaxii qaxxin godhan kunu an dalgaan tiyya dongoree facaaso kunoo biqila ni garte ijaan kanaan ala an soogidaan facaasaa kan soogidda qonqoraan biftee dalagaa kan tuturuuchi naan jettu obboleessa dalagaa hin tolchii ammallee siinjaa laal qonna bareedaa qonna qotaniiti meera bareedaa akkasitti yoo taate facaafatanii waan facaafatan muratan waan facaafatan muratan kunu duboo maal facaafatan soogidaan facaafadhee muradda soogiddaa facaafatta hii facaafaddu eessin dandeenyuti soogiddaa duboo bakka an hawji soogidaan si gaafas jira maaltu waa'ee qonnaati waa'ee soogiddaa maaltu walitti fidame waluma dhufaa oofaa
hojii tantee bareechinaan qoonqoo bareedduu nama nyaatta. Qoonqoo fi qonna maaltu waliif fida? Isa qonna akka nama qonna beeku tokko godhatiin qaba. Kunoo dongoruutti hin jiru ooyiruu. Ayii donqooruutan dongoru jirta. Afaan maanus obbaleessamee. Hai ana qabatte. Hiya. Sirri dongorii sin jabbaleesse yoo sirri dongoruu beekte bichitiidhaan qoonqoo bareedduu sii godhee sii kan yoo hojii tantee bareechiteen dongoraa tolchiteen qoonqoo bareedduu sii kan. Dongoraa tolchitee. Dongoraa ati maal beektamee magaala ati bar mana oolta. Waa'ee dongoraa maal beekta ana ka dongoraa unoo dachiitan harkitti na solloqeela. Dongoru. An dongoraan hojiiti. Dongoruun. Akka nama dongoraa beeku suu godhaa sanuu. Akka nama dongoraa beeku suu godhaa. Inta takkaa dhuftee xumurtee beektaat. Dongoree balleessi yoo dongorte dongoree likkitti. Hai likki dongorii. Takkaatiin dongoraa bakka hin geenye dongoree. Ati waa'ee dongoraa mee maal beektaa dongoraa sirri dongoreetti na gorsita. Ni beekaa balleessi sirri dongorti dongorti. Sirri dongorti dongorti. Sirri dongorii. Dachii tan hangaan an dachii tan dongoree dara waa keessa buraanaa keessa baasu jiru ati hin beektu. Hai. Wai. Yaa dubbiin adeetan akka ajaa'iba naarsitii mana raajis. Yaa Rabbi. Waa'ee dongoraa natti haasa'u. Waa'ee soo guddaatiin si gaafa. Soo guddaaf dongoraa mee maaltu walitti fiti? Waluma dhufaa okaa yoo ati hojii tantee waan ati nakkana ta'e waan ati gaarii nakkana ta'e baranis si dalagu jira malee waan ati natti kan hin hojii. Amma ati gabaabdutti dongoraa sirri dongorii anis soo guddaan si goraa. An dongoreetiin soo guddaa baasa jechuudha. Lakkii akkas hin jennee. Anaas sogoree soo guddatti gorata. Lakkii hojii tantee mi'a isiiti akkaanan qoonqoo mi'ootu siif duna godheeti. Hojii jembaala intal. Atiin tun baasa qabda. Waa'ee dongoraadhaan an gorsitu siif hin maana dhagee. Waa'ee dongoraadhaan hojii tiyya. Akkaan fedhan naat dongor. Fedhokkat dongoreetiin fedhokkat dongoree fedhokkat dongor. Akkaan fedhan naat dongor. Waa'ee dongoraa sin galchu. Ati wanni si galchu dongoree midhaan mana si fidee nyaata naa kannu. Ayyaa midhaan bora kan nyaala beetiin si bira dhufee ebbaleessa. Midhaan dhabeetiin dhufee? Midhaan dhabeetiin si bira dhufee. Midhaan warra keenyatti akkatti nyaatu jiran. Midhaan dhabde eenyu siin jee? Duboo maal haasoo jirtati? Anaatu warra keessan dhaqee naa kan naa jee bilaashisa furate. Bar warra keessan gabbara jaanii dibichanarraa fudhanii maallaqa meeqanarraa fudhanii siin bitee nu yaamtii bar. Gabbara jaanii waa meeqanarraa fudhanii akkasitti si fuudhee gisee mana si fide yooniin an xuraawe yoonaan miicine yooniin an biire yoonaan nyaachifne maaloonni naa gootan maaliif hin si fuudhe? Dachiin laa waa'uma abbaan irra facaasee irraa murattee itti oromoo akkasii ayaasitti akkasii ati dongoruun beektu soogdatti siin godhu kanaa maaltu wal fiti? Soogdatti si wareetiin jira baleessi afaan keessatti soogdatti qabna malee na dhagee baleessi yoo sirri dongorteen nyaata bareedaa si godha yoo ati sirri dongortee hojii tantee bareechuu baatte ganaa'u nyaata bareedaa ganaa'u dongoraan ganaa'u nyaata bareedaa ganaa'u nyaattu maa akka nama likki dongoruu yoo soogdatan dongoraan keessa zanyaan qabu dongoraan keessa zanyaan qabu yaa rab hadiyya dongoraan keessa zanyaan qabu zanyaan magaala jiraami abbareessa zanyaan magaalaa jira zanyaan magaala dhagaama dhiyoo dheengata cabee niin bitisan zanyaan magaala jira qoreetiin fidee takaa akkas dongoraa bar wani fayyaduuf ati waa dongoraan beektu giseen sin yuutan haafila sirra laalummaan waa dongoraan beektu akkamini beekta zanyaan faayidaan inni qabu dongorat gisee keessee dachiin gaddir qabu humnaan gaddiruufi malee faayidaa biraan qabu ammoo dongoraan hin qabu humnaan qaban zanyaan maleettis gaddireetiin waa hunda facaasa ati amma waa dongoraan beektu beeku waad maal bisitti haasa waan hin beeku nama duba dongoraan zanyaan qabu jette zanyaan qabu dongoraan ke zanyaan qabu sanu ay yaa ba hojii tante tolti gabaabdumattu hujuma tante tolfadhu hojii tante tolfannaan qoonqoon bareeddu bakka hidaleedu sii dhufa hojii tante tolchu baannaan qoonqoon arraa miti guyyaaran teenuu nyaattu qoonqoo bareeddu na dhagee balasa qoonqoo dhabee mana kan nyaan dhufne laasiif mu naa qoonqoo dhabee laal aaqila cinadha gowwaa cinaachadhaan sii galti laa gaafa dongoraan kee tolchitee qotu bartee naaf ta'e duba karan deemtaa dimmaa faa hadiya hadiyyaan baan wayyaa rabbii intal hadiya hayya haa qotummaan dongorees garsiisa uff siin baan namtiyo laalala wan jaamaa tanarra ayii akaafaas min beeka dongoraa siin garsiisa kootu waliin dongorraa siin garsiisa hoo deem siin garsiisa wallee nama narra dongoruu beeku bira dheeyteen saantalti hay dhiiroo ooyiruutam dheeytee harkitee siin ooyiruutamin nama dongoruu harkite abu'an waan beeku way
Ana fanji baadara nan beetu intalli tun. Ana fanji baadara nan beetu waan ante. Dungurun beetu naan jedhe. Hay akka ganda kanaatti jechuudha. Taqeenyu mee walgahii irratti yeroo meeqa kana dubbatanii siin nan beetu waa dongoraadha. Yeroo meeqa akka ganda kanaatti bara Abdallaa amma deebichaan narra sotu bara. Ayii wayi ana fanji baadara. Ana fanji baadara. Wayi dongoraa bara. Dorgomeetiin dongoraadhaan. Intalli tun lifiif akkana godhatti malee Abdallaa amma deebichaa bar na Mina dis. Asii miti aanaa miti. Oromiyaa irratti jechuudha dongora asirri gakka waa'ee dongora aanaa fi beekan siinji waa'ee kiyyaa naannu tun. Abdallaa. Ya aborra. Arra Khadija maal tokko fuula darbisiisee yaa. Anjabba dara waajee wallahi. Jabduun akka fuula darbisiisne waan jabaate wallahi. Khadija raabu mee khaddo. Raabu yoo gutak. Khadija zmeek mee. Maal waan kas yaarsee fuula darbitee deemta khaddo. Maal gaarree eeruu aartee deemta maaltu si yaarsiiroo. Gurbaan sangaraa naarsa. Fanjimoo. Fanjii maaliin tuqan satti fanjii satti haadha'u. Maali fanjii dalagaa satti aartee namni akkasitti kan ta'e dongoruun jiru. Dongora waa'ee uruu namni akkasitti dalaguun jiru maaliif si yaarsiiroo maa rakkoon. Yaa booti uruun tana qofa beeytaa meeti. Eeruu akan dooni kana magaatiin sirri dongoraa gurguruu fanjiin cima alaal akka aanaa kan jilaa namni beekame silaa qaradaan jettis namni beekame dongoruudhaan isa. Beekamu dongoruun bara alatti malee bar. Tamana keessaatuun tolchine bar namni tamana keessaan tolchin taalaa maal dalaga. Maal mana keessa dongoraa jira. Hai yaa ati akkuma isaatti taataasa. Naa ibsa maal nama ibsa. Sifiin ibsaati. Tasanii rakkoon qaba haa sifiin ibsa. Laal galgala guu dalagaa irraa gale bakka ooyiruuti jechuudha. Sirri. Ooyiruu gugale. Naan dubbisu raata isaa nyaannaan numa rafa. Galgalaan dubbitu garagalee numa rafa. Mee akkanni sirriidha. Ganama kaanaanis hojjaa isaa fudhatee maxara isaa nyaate haruma ooyiruu deema. Ani tun maaliif mana kan nyaanna fidee? Sitti immoo qaba kaa nama kan itti manii malee inni kun guyyaan eeruu dalagaa oolee rafa fakkeenyaaf irraanfatee rafa namni. Maali irraanfataa? Anumata mana kan nyaafe fuudhee fidee irraanfata. Isin akkana beektanii kan tukun. Kii nuti galgalaan eeruu gallaan itti seenan. Itti seenuun beeku inni isaa bakkeetii himee akkana jee gorsaanarra. Ana fa'aa wallaalee bakka ani deemaa hora mana kan nyaa. Ani jalqaba garuu akka seenaan ture. Maali ni beektaa? Laal. Dhiirti sunis warri dhiirti warra keessa jirti dhiirti garii maqaa waliin fuute. Ati isaanii jiraamii itti tolchuu haa. Yoo itti tolchite inni heddummeessee jechuudha sirri gaqqota. Barin beekumaa oomishanuun beeku jaabar. Itti mee takka na dhaanaaf nagaalaa ta'u. Akkam fa'itti emme? Dangoraa sirri dogoriin jeen. Yoo dangoraa sirri dogorte awwaan fedhan si godhaan jeen. Hin beeku naan jee dongoraa hanqanna namaa nanra beeku jiru jee ganda kana keessa. Gurbaan kun akkana ja'an niin deema warra keenyaa dhaqa. Rabbiin kun daal dandeettii laa hedduu waliin namaan kan ulaal maaliif amma ganda keenya keessatti dongoruun beeku jetti dongoraa tamana keessaa immoo dhala meeqan yaalaa waa'ee dongoruutti laa dongoruu manaa haa. Haa garuu namni sarara beeku jiru dongoruu eeruu akka laala qaara dandeettii namni akkasuma dongoruu beeku jiru. Haa bakka anfiraaniin gala haa mana keenyatti halikki dongoruu beeku sanii neeruma. Isa buusaa takka isaa buusaa. Isina raatis akkuma isaa jetta. Ittiin inni akkuma isaa jetta isina raatis. Na hubadhu haasa hadiyyaa teenya. Itti dhaqee mee maanta muciyootaan akkasiin fe'utee fi yoo inni kaan fayyinaafoo baate. Fanjiin dubbiiti jebiroon kun naatu tiima. Itti hima. Haa dongoru. Samaal dongoraa mina raadis. Itti jiraami haa. Itti sosee haa laal. Itti sosee kana raana bine gizaan bakka ooyiruu bira dhufe akkana jeetiin itti hima. Akka inni edirru eegalee sirrii dongoru naa godha. Haa mee yoo. Inni naatti hima narra dhiis naariin gaati gaa. Hina argaan ammaan tana yoo itti himtee ammaa sagamata inni kaseen. Barsilaa'u dubbii osoo khabirana silaala khasir dongoru beeku. Bakka. Dubbiin laal dubbii waa'ee dongoraa mana dubbii jaltu. Naa adi seemee ani mani deema. Taabisina wanni namni bultii diibu jiru waa'ee dongoraa manaati. Duboo yoo inni beena kan inni beeku ta'ee hin dhagu ani dhiisina ani deema isa hin dhagu. Waa'ee dongoraa naatti himisa naata afaan nyaansi yoo kana dhaga'u ta'e. Waa yoo fanjiin numa fanjii yoo gaa dongoraa wallaale anaatti hima kan beeku. Yaa Allah wayi dubbii. Yaa ofii dhiyeedhu fi miti. Naafisa. Fanjii akkamiin beekaa fanjii jechuun fanjii. Ajaa'iba yoo ta'e irra. Maal ajaa'iba boo. Maal tumuu jettee gaa kun hadduun fuula darbitee deemte giseen gaa ol godhee ilaalu. Maal gaa rakkoo fanjii rakkoo abdatti hin beekuu gaa. Ni beektaa. Khadija
yeroo hedduun gorse. Maal taate hadiitu mee suru komsime. Hadiyee maal waa taate immoo dachuma dongorii naan jetti halkanii guyyaa ni garta ooyiruu wajji jirra. Dongorii dachii tana buraanaa meeqa baasee osoo tiraantira kana ollaa kana namni tiraantira fidatu hin baran. Jechuun humna tiyyatti fixee tarta keessatti zanyaan qabu dongoraa kan keessa zanyaan malee humnaan qabaan ni. Geeffadhu mee hinjifan. Soogdafaa onqolaa. Isiin duudhaa laala fakkeenyaaf. Isiin duudhaa mana isaaniitti waan nyaatu dhabdee. Waan nyaatti dhabdee eenyu. Miila idaan abbaan sitti gala. Waan nyaatti mee waan dhabdee wayii dhabdeen siin. Warri isaanii laal bool bishin gaa iddoo qaban. Wayii dhabdee eenyu je. Kanaafootis laal hubadhu dura kun bool qotii dongoraa biyya siin jaan dongoruma yeroo fudhataa bakkaati. Wayii dongoroo yeroo fudhataa jamaa looni biraa maaltu jira maaliin godhan. Laal jaartii sana namni eega fuudhe si galee osoo nyaata ofan taane si galaami hirriba gaarii hirriba yoo jirafte isiin tun yaa rabbi laal dhala geeffadhu isiin tun achii booda jechuun qonqoos waa bakka sanboota tuu jechuun hirriba nagaa yoo jirafte isiin sanboota gammachuurra gartaa jechuudha isiin dhagee hirriban beeku eenyu jaa amma dheetee hirriban beeku siin jetti isiin tun hirriba gaarii anaan rafne bar namni gizee dadhabee akka hirriba bareedaa akka rafuun beektu ati mee fakkeenyaaf hirriba kam jirtus gizee nama dadhabee namni gizee dadhabee barka yolla rafa gizeen qotaa oolee amma jechi dongoraa oolee gargala gizeen galee jechuu sa'a lamatti hiraata keenyaadhe jechi jee hirriba kiyyaa sa'a lama rafeetiin boosuu fi sa'a hanga sa'a takkaa baara faa bara hojii jechee ganama sibiila kan darbaa deemu dubu hirriba kanaachi maali isiin mana isaaniitti hirriba qomaara fuudhamtee surrufte isii kana maaliif bitte maal agarra neeyitee bijjiboota meeqa isii hirriba rabe amma isii kana maaliif fuute fakkeenyaaf naaf himee isii tana huccuu kanaa miicuu yoo nan turaa ongo kana gootu mana akka ta'u way fanji maal asii maali kana ala maali mana geeffadhu nutis laal fuulee beeynu nutis jaartii wanni irraa barbaaddu uffata osoo hin ta'in huccuu miicuu osoo hin ta'in hirribaaf laal ilmoo harkatti ilmoo wanni jira sani malee wanni jira huccuu naa miicuu nyaata anaa gootuu fi miti dhalaa wanni dhufteef mana isaaniitti nyaata dongoraan lama naan jettu fanjii keenya maal egaa Tanaafu dongoraan isiin siin jette amma dongoru dhaabummaa miti galtanii dongortanii na bira dongortanii dongoraan na bira hin ta'u na geeffadhu dongoraan miti ammu dongoru gaa fanjii keenya laal dongoraan jechuun fuula namaa duratti osoo hin taane ni jiraami amma takka duratti gaa ifaa dhaamsitanii osoo hin dongorre miti laalacha amma bire dhaabumati amma dongoru dhaabuma fanjii hikodhu dhugu dhaabuma fanjii sirgabbaay dhaabuma sirgabbaay anamuma fanjii laala manatti hin baana gaa amma dongoraa bareedaa dongori gaa ifaan dhaamsin gaa gizee dongorta akkasii mul'atu dongori sirriitti fanjii nuti jaartii teenya kunoo gaafa dongorru gamana dongorree gamas dongorru inni akkuma xirii wallee ifaa dhaamsitee bakka mana dongorru jiru nuti jaartii teenya gamanas dongorree akkanas of dongorru nuti waa'ee dongoraan dandee waa fanjii irra dongoruu baate guru gammachuu fuula seedarkuun qabu. Hai liki dongori takaatiin dongoraa bakka hin geenye dongoree Semua orang rewha. Ada mau. ayya Sejak isoo godheessa itu jira guys daa isa mugari umbodira idame wallahi dah sudah. Ate arge je yang tadi mas dia.